Maal nuuf wayyaree jedhee sagaafannaan wal fudhannee bannaa jedhee naaf deebise. Ishurururu yaa burtukaanee hoo dama waan alaabessi fuudhee galaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe aanaa qarsaa ganda arriffaa bakka jedhamtu keessattidha. Barnoota koos hanga kutaa 6ffaatti baradhe. Umurii koo waggaa 5 hanga 13tti obboleessa abbaa kiyyaa biratti guddadhe. Maatiin kiyyaa na guddisuudhaaf qabeenya dhabanii otoo hin taane obboleessi abbaa kiyyaa haadha manaasaa waliin mucaa dubartii waan hin qabneefidha. Umuriin koo waggaa 13 yeroo ta'us obboleessi abbaa koo kun dhukkubsatee du'aan addunyaa kanarraatii ni boqota. Durumayyuu haadha manaasaa waliin hanga kanaatti waan waliin galleef erga inni boqotee gara maatii kiyyaatti deebi'e. Anis maatii kiyya biratti barnoota koo kutaa 5ffaaf 6 ergan baradhee booda dandeettiin barnootaaf qabullee baay'ee gadi bu'aa waan tureef harmee kootiin kanaan booddeen baradhu obboleettii koo bira magaalaa Finfinnee deemeen hojii barbaaddadhaa jedheen ishee gaafadhe. Haati kiyyas erga fedhii kee ta'ee siif haa ta'u naan jechuun gara magaalaa Finfinneetti obboleettii koo ishee heerumtee biratti na ergite. Anis achi deemeen dalagaa barbaaddadheen hojjechuu ni gale. Obboleessi kiyya hangafti anaaf isa gidduu namni 5 dhalatee jiru naannoo keenya jiraata ture. An ergan obboleettii koo bira deemee guyyaa tumeen isa birallee nan bula. Anaaf isa gidduullee umurii dheeraa waan jiruuf obboleessa koo ta'uun beeka malee mi'aayina obbolaa wal keessaatii hin qabnu. Haasofnees yeroo gaarii yeroo waliin dabarsine anaaf isa gidduun jiru. Amala isaa obboloonni koo kaan yeroo natti himan baay'een isa sodaadha. Yeroo hedduus wanta ani siin jedhe gootaa dubartiin magaala dhuftee baduu waan dandeessuuf gorsa koo sirriitti dhaga'uu qabda naan jedha. Anis tole jedhee man deebisa malee dubbii gara biraasa waliin hin qabu. Hiriyoonni isaas isa biratti na arganii anaan fuudhuu akka barbaadan obboleessa kiyyatti ni himatu. Innis yeroo hedduu irra deddeebi'ee wanti kaasa. Haa ta'uutii garuu hiriyoonni isaa anaaf namoota abbaa ta'anidha. Bakka na argetti yeroo hundaa waan natti kaasuufis yeroo hojii koo mataa dhukkubsadheen miira gaariin taaneen oola. Adaadaan koos yeroo manatti hin galu maal taatee daalachooftaa akkas yaadaan baddaa jechuun naan gaafatti. Abbaan manaa ishee immoo dhiisii yoo na jaalala ta'a jechi qoosa. Anis kolfeen kan garaa koo garaa makootti qabadheen dubbii isaanii biran darba ture. Haaluma kanaan otoo hin jiruus obboleessi koo kun guyyaa tokko kaaffeetti na waamee utuu hiriyoota isaa biran gahiin namoota as jiranii keessaa abbaa barbaaddetti heerumuu dandeessaa filadhuu jechuun filannoo naaf dhiyeesse. Anis isaan bira akkan gaheen hundi isaanii miira gaarii fi kokkolfan sanii keessa koottis akka abbaa koo ta'aniitti kabajallaadhee fi tokkoon isaaniiyyuu anaan hin madaalanii. Akka tilmaama kootti isaan keessaa umurii xiqqaan waggaa 40. Ani daa'ima isaanii ishee quu danda'a. Affeerraa isaanii xumurree obboleessa koo waliin yeroon gara manaatti galu warreen ammaa keessaa eenyuun filattee jechuun na gaafate. Anis tokko isaaniiyyuu akkan barbaanne yeroon itti himutti anaan na lole. Namoota kana keessaas ofiisaa filatee tokkoof jaarsa gara maatiyaatti akka ergu natti hime. Guyyaa kana nattees yaaddoon koo guyyaatti biyyaatti natti dabalaa dhufte. Ishurururu yaa burtukaanee hoo dama waan alaabessi fuudhee galaa. Yeroon aaruu fi yaadaan badu fuulli koo akka nama nyaata nyaateen bullee ni daalachaa'a. Bakka hojiitti dargaggeessi waliin hojjennu tokko maal taatee daalachooftaa gidduu kanoo yaadamtaa jecha anatti gaafata. Kanaan duratti afaanii baaseen waan badhu. Haa ta'uutii garuu rakkoon mataa waan natti jabaateef rakkoo maatii akkan qabu himadhe. Innis obsi jedhee hanga dan sobe. Otoon kanaan jirus obboleessi koo bakka hojii qofaatti na waamuun dubbiin siin jedhe maal gootee jechuun na gaafate. Anis deebii deebiseen imimmaan ija na guutee duubatti yeroon deebi'u dargaggoo arge. Innis maal siin jedheetii kan akkas iji kee imimmaaniin guute jedhee yeroo na gaafatu obboleessa kootii waaman sila sitti hime na yaadatee
jedheen badhee baay'ees gaddee dhimma sana beekuuf gaaffiidhaan na muddee haati garuu homaa tokkoyyuu isa dhiise bakka hojiitis kan duriitiin olitti yeroo boqonnaa keenyaatti yeroo haasoo waliif jalqabne baay'ee walii galle turtii torbee lamadee akkanuma ammas obboleessi koo dhufee dubbiin siin jedhe maalirra geessee namoota ati gaafas kaaffiitti ergisaa inni kun si fuudhuu hedduu waan barbaaduuf qabeenya guddaallee waan qabuuf otoo jaarsiin ergamiin dursitanii wal argitanii waliin haasoftumoo kallacha jaarsa ergaa jechuun na gaafate ammas akkuma guyyaa duraa imimmaan ija koottee fedhii koo malee wanti ta'aa jiru nagadsee duubatti galagaleen bakka hojii kootti deebi'u dargaggeessi kun ammas miira koongee maal taatee maaliif nattuu fi kee garaatti qabattee hanga ukkaamsattu anatti himtee maaliif rakkoo kee anis hin qooddadhu jechuun na gaafate anis tole jedheen dhugaa jirtu hundumaa tokko lamaan itti haasa'e obboleessi koo jaarsaa waggaa 40 ol ta'etti fedhii koo malee na heerumsiisuudhaaf akka qophaa'anitti hime dargaggeessi kunis baay'ee bulee ganamasaa na waliin ta'a jechafate natti maxxanee rakkoo kiyya waan hubateef dhiphina yeroosiif dawaa waan ta'eef eeyyeen nama umurii koon nama madaalu waliin otuun ta'ee baay'olaa jedheenseefi innis baay'ee gammadee yaaddoo ani yaaddaa jiru kana namaddii taa'ee naaf yaad qabe ilmoon dhiiraa dubbannaan garaa kutattuudha mitiire booddees murtura ga'e waliin bannaa jechuun na gaafate anis yeroo sanatti furmaata ta'e kan natti mul'ate baduu waan ta'eef tole jedheen isa waliin baduuf hin karoorse guyyaas qabannee qarshii qabnu walinee fagootu hin deemiin asuma magaalaa keessatti bakka ta'etti obboleessa koo jalaa dhokanne mana kireeffannees waliin jiraachuu eegalle walitti dhufeenyi keenyi yeroo gabaabaa ta'us dhiphina kiyya hubatee jireenya isaa irratti waamuseef keessa koo jaalladhe obboleessi kiyyas yeroodhaaf dhaadatus barbaadees na arguu waan dadhabeef maatii kiyyaan mucaa keessan magaalatti galchitanii duuriyyee gootanii baga gammaddanii jechuun isaanitti dubbate booddee irrattis hiriyaa dargaggeessa sabboonaa koo kana waliin mari'annee jaarsa gara maatii kiyyatti naaf erge haa ta'uutii garuu abbaan koo eenyunni duuriyyeen intala koo karaarraa qabee mana isaatti galchuun jaarsolii dhufan dhaga'uu dide tasgabbiinis anaa fi maatiitti salphaatu dide hanga kunitti jedheen jaalallee koo kanaan biyya ormaa akkabun isa gaafadhe wanta hunda waliin asuma teenyee ilaalunaa jechuudhaan yeroodhaaf na didus waggaa 2 qofaaf jedheen eeyyamsiiseen Piroosi galee kanaan booddee rabbis na gargaaree gara kutti imala koon taasise carraa qabeettii ta'een manni gaariis na gahe jaalallee kiyya dhiphinni koo wal na barsiiste kana waliinis haala gaariin bilbilaan yeroo jaalalaa keenya dabarsina anis ta'e inni hanga kanaatti faayidaa qarshii waan hin hubanneef kan hin qabu hundumaa ji'a isaa eegeen gara jaalalaatti ergaa waggaa 1 fi ji'a 3 ergan ture booda dhukkubni onnee na qabee hojjechuu dadhabeen gara bigalee dhibee kootiif wal'aanamuuf gara mana yaalaa yeroo deemu jaalalleen koo kun qarshii hunduma isaa waan fixeef wanta ittiin yaalamuun dhaba egaan dhukkuballee waan ta'eef maatiin kollee naa darmatanii dhufanii na gargaaranii dhibee koorraas deebi fayyee kanaan booddees taa'uun qabu jedheen deebi'een gara Dubaayitti imale jaalallee koo waliin hanga ammaatti wal kabajnee jiraanna jaalala keenyaanis waggaa 6 ol lakkoofsisnee jirra yeroo tokko garuu wanta wal jira innis waa'ee dhimma qarshiiti sababoota garaagaraa uumuun qarshii naaf ergii jechuun na rakkisa anis sababoota sana hiriyoota isaa yeroon gaafadhu isaanis dhugaa jiru addanaaf baasanii wanta rakkateef qarshii nan ergaa fi wanta toon rakkatiin sobee sababa uumee nagaa garuu qarshii ittiin ergu ofii kan hojjetuun of akka dantima anaaf isa adda baasuuf illee hiriyoonni koo asuma biyya hambaa keessa na waliin jiraatan shira xaxa ture haa ta'u jaalala waan ta'eef anaaf isaan adda nu baasu deenye innis firri koo si qofaadhanaan jedha maatiin koo isa fudhatanis fudhachuu baatanis karaa deemaa ta'es duuriyyee ta'es anaaf garuu naaf jira otoon qarshii ilaaleen jaarsolii sanatti heeruma ta'ee yoona jireenyi koo baay'isiisa har'a galuu jaalallee koo taane abbaa manaa waliin gamma qaba yoo rabbi jedhes yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaatti galeen abbaa manaaf jiraadha maatiin keessan maatii gammadaa ta'uu nagaan gara mana galii jechuudhaan kadhannaa na gargaara ana obboleessan Dubaay irraa faadhaa nagaat galatoomaa Ishururu ya burtukaane ho lama wala la besi fudengala
Yooyyaa shamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 gaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'ichaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettii keenyi Dubaa irraa nuuf ergite isiniif ka'a. Akka sanarraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakki qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif illee guddaa galatoomii barbaada. Obboleettii keenyaaf yaada jechaa yaadattan kabaja gaafadha. Egaan akkuma hubattan dhiphina keetii murteetu barbaachisa. Murtee sana waliin immoo hanga dhumaatti janii dhaabbiidhaan jaalala siiti. Jireenya keenyaaf wanti kun yeroo kanatti nuuf hin ta'u jennee yoomsinii wantoonni naan jiran dhibbaallee nurra ta'aniif kan mataa keenyaa neef qabsoofnee gara dajmaatti dabarsuun cimina ofii rakkoo ofii gamsuun barbaachisaadha jedhu anis dhaam qabaa. Xalayaa obboleettiinaas kan hubattan kanuma. Egaan kabajamtootaaf qophii Oromiyaa 4 qophiin guyyaa irraa fakkaata. Hanga yoonaattis waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer sagantaa keessan kabajan gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argattee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa. Ishururu ya burtukaane ho dama wala la besi fude ngala.